Shama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa oduu keenya waaree kan caamsaa 30 bara 2022 jennee qabannee dhiyaanne isinitti himna. Oduu waliin an naatoo lammiiti. Dursa hangafoota oduu isin dhageessisna. Fichee waraana bilisummaa Oromoo waraana haaraa leenjii waraanummaa fi siyaasaa walitti fufinsaan kennaafii ture eebbisiisuun dhaga'ame. Waraanni sirna PP godina Arsii Bahaa Wallaggaa fi Gujii Lixaa keessatti ilmaan Oromoo 5 ajjeesuun beekame. Aanaa Amboo Daaruu keessatti fi dabballoonni sirna PP mana qotee bulaa Oromoo 2 yoo guban 37 saamuun dhaga'ame. Oduu bal'ina. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana haaraa leenjii waraanummaa fi siyaasaa walitti fufinsaan kennaafii ture eebbisiisuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo gabrummaa uummata Oromoo irraa buqqisee bilisummaa dhugaa uummata gonfachiisuuf lola jibbaataa gaggeessaa jiruun cinatti loltoota haaraa sirna gabroonfataa PP'tti xumura godhan jedhu leenjisee bobbaasaa jira. Haala kanaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee giddu galeessa Oromiyaa kaaba lixa Shaggar keessatti dheengadda caamsaa 28 bara 2022 waraana haaraa leenjii waraanummaa fi siyaasaa walitti fufinsaan fudhachaa turan eebbisiisuun dirqama dabalataaf bobbaasee jira. Qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo eebbicha irratti argaman eebbifamtootaan baga saba keessaniif lubbuu tokkitti qabdan laachuuf dhuftan jechuun bobbaa taasistan irratti shira diinaa ciraa sirna uummata keenya boossisaa jiru gootummaan dura dhaabbachuun akka buqqistan jechuun galaa dhaamaniiruuf. Itti dabaluunis gootichi waraana bilisummaa Oromoo hanga sirnichi hundeen buqqa'utti falmaa hidhannoo gaggeessuu itti fufuun tarsiimoo isaaf ammoo qeerroo fi qarree Oromoo gabrummaa hadheeffatanii jibban fuulduras fudhatee leenjisuun lolaaf akka bobbaasu ibsaniiru. Waraanni sirna PP godina Arsii Bahaa Qellem Wallaggaa fi Gujii Lixaa keessatti ilmaan Oromoo 5 ajjeesuun dhaga'ame. Jaalawwi Mahammad waan qindeeffatte qabdi. Murni maafiyaa PP ilmaan Oromoo irratti daguggaa sanyii geggeessuu itti fufuun kaleessa ganama caamsaa 29/2022 godina Qellem Wallaggaa ona Haawaa Galaan ganda Tuulama Canqoo keessatti nama tokko ajjeesuun 2 qabanii deemanii jiru. Waraanni sirna PP magaalaa Gabaaroobii irraa dheengadda halkan toora sa'a 9 irratti seenuun barii isaa nama nagaa Muhammad Zeennuuraa nama jedhamu ajjeesuun nama 2 maqaan isaanii Mubaarik Battalii fi Guutaa Abarraa jedhaman ammoo qabanii lafti isaan geessan hin beekamin jira. Oduma wal fakkaatuun kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa ona Zuwaa Dugdaa keessatti caamsaa 26/2022 ganama jaartii waggaa 60 aadde Mooshee Edoo Galatoo jedhaman osoo isheen mana cidhaa ganda Burqaa Lammaffoo irraa gara ganda Bookaatti osoo deemaa jirtu naannoo gaara gaachanaa irratti milishootni fi poolisootni Oromiyaa ajjeesan. Nyaata waraana bilisummaa Oromootii geessitee deebi'aa jirta jechuun erga ajjeesanii booda maatiin osoo hin sakattaasisin akka awwaaluu fi osoo karaa deemanii du'an jechuun dubbadhaa malee akka maqaa poolisii keenyaa hin xureessine jechuun akeekkachiisan. Haala kana keessatti reeffi jaartii kanaa osoo rakkatu guyyaa tokko buluun jimaata darbe caamsaa 27/2022 awwaalamu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gamasii gabaasaniiru. Waraanni sirna PP guutuu Oromiyaa keessatti ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatu jabeessuun dheengadda caamsaa 28/2022 godina Gujii Lixaa ona Bulee Horaa ganda Maaxee Leemmaa keessattis nama maqaan isaa Hasan Araarsoo Gammadee kan ajjeesan yoo ta'u onuma Bulee Horaa ganda Maaxee Toomaa keessatti nama maqaan isaa Jiloo Mijuulolee akkasumas ganda Harxummee Leemaattis nama maqaan isaa Dassaaleny Ayyalaa Barree nama jedhamu waraanni murna PP uummata Oromoo irratti daguggaa sanyii raawwachaa jiru ajjeesu isaa oduun gabaasaan arraata biyyoolessa Oromiyaa Gujii Lixaa irraa gabaasee jira. Lixa Shaggar aanaa Amboo ganda Haruu Xiroo keessatti eegdonnii fi dabballoonni sirna PP mana qotee bulaa Oromoo 2 yoo guban 37 saamuun dhaga'ame. Jaalaqaafaan Fayyeeraa dabalata qaba. Eegdonnii fi dabballootni sirna faashistii Abiy Ahmad tiksuuf bobbaate uummata dararaa jirti. Torbanoota darbaniif Lixa Shaggar aanaa Amboo ganda Haruu Xiroo mana barumsaa Haruu Xiroo sadarkaa 1ffaa qubatanii jiru. Bakka qubatan kana yeroo yerootti ba'uun uummata nagaa dararaa qabeenya saamaa fi abiddaan barbadeessaa jiru. Caamsaa 26/2022 ganda Haruu Xiroo bakka addaa mi'eessootti yaa'uun mana obbo Guuttataa Araarsaa yoo guban bakka addaa Dagaa jedhamu mana obbo Taaddasaa Dagabaasaa gubaniiru. Mana gubate kana lamaan keessa qabeenyi baafame kan hin jirree fi
midhaan dabalatee qabeenya mana keessaa walumaan kan barbadaa'e yoo ta'u, mana obbo Taaddasaati maatii 12, mana obbo Guuttataati maatii 8 mana malee hafuu isaanii jiraataa ganda Haruuxiroo Arraatni Biyyoolessa Oromiyaa dubbise himeera. Kana malees bakka addaa Mi'eessoo fi Dagaati mana qotee bulaa Oromoo 37 ol cabsanii kan saaman yoo ta'u, hoolotaa fi loon dabalatee horii 13 oofanii deemuu isaanii maddi keenya dabaluun ibseera. Godina Harargee Lixaa aanaa gubbaa qorichaatti humnaan qeerroo Oromoo leenjii waraanaatti oofaa jiraachuun dhaga'ame. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffattee qabdi. Caamsaa 26 2022 irraa jalqabee hanga ammaatti godina Harargee Lixaa ona gubbaa qorichaatti kaabinoonni fi poolisoonni Oromiyaa sirna PP tiksaa jiran dargaggoota Oromoo gara mooraa leenjii waraana raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhutti erguuf fedhii isaanii malee ganda keessa deemanii maqaa galmeessaa jiraachuu jiraattonni maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Sirni PP kasaaraan dinagdee fi waraanaa irra ga'ee qarree kufaatiirra dhaqqabee jiru kun yeroo gabaabduutti shanii fi juntaa balleessina jechuun lola keessaa hin baane keessa seenee ilmaan haadhayyeessaa fi hidhamtoota siyaasaa jechuun hidhaa ture. Dhoksaan baasuun guuree dirree lolaatti naquun lubbuu isaanii qoraan ibidda taasisuun ficcisiisaa ture. Ammas lubbuu ilmaan Oromoon ibidda qabachuuf bifa haaraan ilmaan Oromoo leenjiif walitti qabaa waan jiraniif qeerroowwan Oromoo naannoo jirtanitti dammaqiinsaan akka of eeggattan sabboontonni ilmaan Oromoo ona gubbaa qorichaa dhaamaniiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti poolisoonni humna addaa Amaaraa fi milishootni Amaaraa namoota nagaa dararuu ammeessanii jiru. Jaalli Moonaa Faayisaa waan qindeeffate qaba. Ilmaan Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa jiraatan addatti mootummaan impaara Itiyoophiyaa mootummaa naannoo Amaaraa waliin wal ta'uun poolisoota humna addaa Amaaraa fi milishoota naannichaa baay'inaan hedduu ta'an gaafa caamsaa 27/2022 irraa qabuun uummata dararaa jiru. Dararaan kun godinicha keessa onoota akka baate Daawwee Arawwaa fi Arxummaa Fursee keessatti bobbaafamuun namoota nagaa sababa tokko malee waraana bilisummaa Oromoo deeggartu wobootu naannoo kana jira jechuun namoota nagaa ajjeesuu, hidhuu fi reebicha irraan gahaa jiraachuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Kana malees dargaggoota hojii dogdoqqee hojjechuun namoota deddeebisanii maallaqa irraa argataniin ofii fi maatii isaanii jiraachisan woboof nyaata geessitu jechuun harkaa guuranii maallaqa 5,000 hanga 7,000 kan kanfalchiisan yoo ta'u, kan hin qabne ammoo jalaa gubaa jiraachuu maddeen dabaluun addeessaniiru. Akka jiraata kaaba Oromiyaa godina Walloo Arraatni Biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko ibsetti konkolaachistoonni dogdoqqee fi namoonni nagaan dararamanis gocha badii raawwatan kan hin qabnee fi waraanni